deegaarii indubbadhu inimadhu jedhee gaafa turas dhimmichi gara laafoon lafumaa ka'ee akkana na arrabsine waan duuba jira Senegal haga lubbuu isaatti balleessina adduuka jira ijaaramanii ka'an beekamaadha qawween gadi baase guruppii maal jedhame wanni gadi bee'ifa kan eegu rabbi walumaa galatti akka keessanis aasaas hin beeku dubbiis hin beeku maanguddummaas hin beeku maalis hin beeku galatoomaa warra irraa kadhattanii hagasuma dhumeera jechuudha wanni biraa wayii qafa jalqaba torbee tokko guutuu arrabsu hundinuu ilaalaa ture attanii taaptaafi saayukuma 80 fa'i gaafa ni jalqaban arrabsu wallahi gara laafoo irra keessaan ilaalee kan arrabsaaru keessaan immoo dhimma buleetti keenya Dubaayitti ilmoo sabiyyii baadhattee karaatti katamsiisana maallaqa walitti qabee fi achirraa amantiidhaan galchiif jedhee ergisiisaa fi ture guyyaan arrabsa miti galgala immoo birri maafna arrabsa sin jenneeni callan jedheen isinii gala kana mana argine torbee tokko na arrabsee erga buufee qe'ee calluma jennaan jedha argaan ture man isin tariin argine calluma jennaan suuraa haadha manaa kooti garagalchinaan namni dubaarraa walee mucaanii haadha manaa kee garagalchee arrabsaaraa nan jedhan kana laafoo akkamitti innanam bilbila kanaan seenee ilaalu dhuguma haadha manaa koo arrabsaara natti dhaga'ame Oromoon jedhe bulloon hin jira ijoollee hedduu jiru laa dhaggeeffadhaa ammas Oromoo akka kutaatti nama meeqatti himadhee dadhabeera akka Oromootti immoo narraa dhuguu dandeessanu suuraa haadha manaa kooti sana kaasee suuraa kootti deebisee na arrabsu malee dhaqaa jaarsu manaa dubbadhaa walitti nu araarsaa natti balleesseera itti balleesseera isiniin hin jenne dhugaa dubbanna dhaqaa suuraa haadha manaa kooti kaasisa ani isin yeroo dhawwadheen isinii yeroo kenne haqqiin isinis isas suuraa haadha manaa kooti kaasisaa deemsi arge ziizoo se'ote jechuudha dhaqanii tooman suuraa haadha manaa kaasisanii maanguddummaa jedhanii maal maanguddummaa maalii barbaachisa jennaan ol seenanii afaan kee qabadhu naan jedhani kottu si barbaanna kabaja namaan qaba aga dhiisan qabdi aga dhiiban qabdi namiti kabaja namaan qaba afaan mana koo cufadhee bakka isin jirtanitti deemi Odaa Alii Ziizoo namoota hedduudha dubbatame badii tokko irratti argitanitu tuqaa tokko badii irratti argite dhiirtanoota Oromoo walitti qabatee bakka inni dhaqaa jedhee dhaqu abbaan dhiiraa kana jedhe bolee gaafa inni Itoophiyaa fudhatu fudhachiise leenca kudhan kennee fi leenca kana godhee leenca jedhamu ta'an leenca maan kenniifise achitti rakkoo mucaan beektu akka inni waa'ee leencaa ta'e kan waa'ee taphaa ta'e gaafa tapha kootii leenca lama naa kennee kee dabarfatee dhaqee abbaa abdii maa hojjetee na biraa qaba qorsaa kootii qaba sheemii nan saalfadhe bakka isaa addan dubbataala wallahi bakka isaa bu'ee saalfadhe waa'ee leencaatiin ne mataa ture footii gaafa naa kennamu geessi nama taphachiisitu ta'in fudhuudha hin fudhanne an ta'a tokkoon viidiyoo isinii gadhiisuu eegaleera iddeen geesse jechuudha fudhadheen galle ishii jedhamee dubbatamee kan sa'aatii jettanii in arrabse jettanii tolee balleesse kan warra isaa gad deebisu warri isaa obboleettii kooti gaafa mubaarik naa dabiyyuu ina dabin jetteen irraa kanatti gaafa hojiin taphannu maal jedhee balleesse jedhe lammaffaa irratti ammas namni waa'ee leencaa himatee maal jedhu giftiin kan sa'aatii barbaade sii kennu ottani balleessee ta'inaan zorbal jedhee isiniin jechuudha isin irra jettee deeme malee an sa'aatii 7 guutuu gargaarsarra oolee guyyaa sana galgala immoo sa'aatii kanatti amma lafti ifutti kabaja keessaniif an taa'e miti goge na eebbisaa na geggeessaa jennaan si eebbifnee sin geggeessinu kana booddee immoo yoonni mucaan kun waa sin jedhe nu gaafatama jettan moo hin jenni jettan dhufee sin gaafadhe sanarra darbeeyyuu isinirra darbee utuu isin kadhattanuu jala deemtanuu isinuu arrabsee anarra darbee jechuudha yeroo inni jedhu kuni xiqqaataadha hojii xiqqaa dhudheen afaan koo qabadhe suuraa manaa kootii gad deebisee piroofaayilii kaatee jira ammayyuu suuraa koos viidiyoo na daddalake viidiyoo warra koo daddalake obboleettii koo daddalake waa seera hin haasofne calluman jedheen himanne ammas hin himanne laan namnan itti dhaqaan alaa dhowwaa jedhe jira namnan ajandaa godhadhee gara laafoo yookiin arrabse jira kalaama tokko arrabsidhaan amma walaatti narraa kadhaan jedhee gaafa dura dhattanii kadhattan didee badiin amma tuqaa tokko narra dabdan dhattanii dhawwitan badiin fulduree isin niitee ba'e neebbisaan naan diddan ergantanaa sin arrabsu naan jettan miti waan guddoon gaafa sana toleen jedhe isiniin budeera dhaqeen arrabse ana arrabsee dadhabee haadha isaa
keessa obboleettii koo arrabsee obboleettii isaa Masrii fi Oromootti gurguratan aan jedhee sinii galee shaarmutittii biyya kana keessa teesse immoo waan kanatti kennaa turte hunda isaa naqa qabeeraan sinii galee abbaa keessaa akka kee dubbii kun hundi harka geera rakkoon qabu haa taa'u hawaa hunda nagaa calluma jedha malee dhalli jechuun koo gowwummaa seetti fakkaate deeme sana booda waa obboleettii kootii gadi kaasee Oromootti gurgurataa Masriitti gurgurataa obboleettii kanaan jiraataa naan jedhe waa seera hinaasumne kanas calluma jennaan dabarfatee dhaqee haadha koo qabrii keessaa fuudhee haadha isaatii wajjin tuunsinaa godhuun harkatti duuteenaan darbadhee boolla buuse jedhe of arrabsu ta'a haadha koo arrabsu ta'a haati kabajamtuudha nama itti maqaa isaa fayyadame yookiin ashmuurii haalisee fakkeenyaan waa isaarraa dubbadhe kan of arrabse ana kan balleesse sana tara laafoo miti jechuudha saatii ammaatii kaasee nam tokko jaarsummaa isaa duruuf hin barbaadu kan jaalas wanni inni arrabsu hin jiru jiraa lafarraa fitee kana koo qabrii keessatti haala koo abbaa koo inni gatee ta'eefi kun diraamaa yookiin immoo waa biraa kabaja natti fakkaatu kabaja wanaa qabaattan dhugumatti na jaallattu miti nama kadhaa wanta itti balleessa hin jiru maanguddummaa maaliin nuti ibsin nama haadha kee qabrii keessatti si arrabse maanguddummaan teessaati nasa jeese jedheen tuun waan hin taane tojjoo duduu ta'e dargatti jedheen hangaruu kanan beeku haati koo ibidda gaafa ana ittiin guddisuudha waa tokko dhoksaan qabu hojiin ibidda gaafa ana ittiin guddifachuudha qabsiifatteen utuunaan isiin qaqqabatiin siidhaaf jecha biyyaa ba'ee tunan guyyaa tokko hin boqochiisin ibidduma sana jalatti kuftee na jalaa afteettan beekaa sinii galee kanaaf yoo haasaa biraa haasaa darbaa waa biraa naa suusisuu taate malee narraa sin lolina naafis sin lolina calluma jedhaa ajendaas nan godhatina kan koo rabbi haa dubbatu yoo namatti balleesse rabbi nan dhiisin yoo natti balleeffame rabbi san dhiisin rabbii kootti kennadheera wanti rabbitti kenname dhume hin barbaadu ilma namatti kennichu dhimma koo baga argitan dheengaddayyuu argitanuuf ammas kanaan rafamaa jiruuf rabbilee qulqulleessuuf rabbi waa malee waan fidu kanatti nama namataan kun rabbii waa malee waan fidu baga rabbiin waa fide waa ammoon fida ammas rabbi naan addi qabda yaa rabbi jedhee rabbii waa kadhadha nama kadhadha kanan dheengadda sin kadhadhe footoo kaasisaa malee jarsuma holti nu fidamti holti nu fidani argitani dhaaddate hin dhiisu jedhee bahee akkuma jedhe guuttate maal naan jedha kana booddee maal naan jedha wanni ittiin narrabsamin hin jiru erga haadha koo takkaa namni qabrii keessatti akkana jedhee arrabsee hin jiru ana iyyuu takka isatti arrabsee hin jiru assalaamu alaikum yoo xiqqeenya ta'e malis an deebiin koo kan akka walii galatti hin qaban araara wayii rabbittan dhiifadhe narraa dhowwaachumatti dhiisi jedhaa narraa dhowwa yoo immoo ittiin haasaa natti balleessee bakka inni jiru yoo jiraate arrabni maatii koo hunda arrabses arrabni haadha koo arrabses badii koo ataatu nan fudha hin jiru gatii ta'eef deebiin hin jiruudha erga dheengaddaatti wanta naasee hin jiru achumatti narraa kadhaa sinii galee achumatti dhiisiin jedhaati dhorgaa cobboon ilmoo keessaniin baala boru dalatti ilaalina achumatti narraa dhuga dhume qalas wanti biraa wal dheeraan akkana godhii akkas godhii kottu dhaqii kottu inni naquwan morma kocciitan naquwan isuma ni dhufe hin galchuwan mana kotti nan du'a malee nama haadha kootiin akkana jedhe sinii galee hin galchu mana kottan isin miti abbaa barbaade wal dhaba abbaa barbaade hin galchu mana koo nama akkasaan haadha koo xiqqeesse qabrii keessatti hin galchu haati koo duutee miti jiraa naannoo keessatti xiqqaattiin beektu sinii galee fageenya abdate tu wal bira jiraanne silaa gaarii ture wal bira hin jirru fageenya abdatee kana hunda haasa'e ammas wanna fe yoo jiraate wanni inni ittiin arrabsee hin jiru wati deebi dhumeera dubbii fixee na arrabsee quufee ga'ee guyyaa 15 maal na arrabsee quufee ga'ee maanguddummaan maa inni haa addatee gamaa ture amma inni fixutti dhumeera kana booddee onnatti galtanii waa tokko onnatti ni binaa galatoomaa warri irraa kadhattan keessattuu rabbi jazaa siif haa kafalu haati keessa yoo jiraatte rabbi umrii isiisinii balleessu yoo siin gandaa akiraa deemte jiraatte immoo rabbiin jannatal firdoosiin keessatti qubsiisee isinillee wal agarsiisu galatoomaan irraa kadhachuu keessaniif
achumatti akka laaqatanii waadaa galtaniif yoo jiraate waadaa isaa guutaa fi achumatti fixa. Achumatti narraa roga natti simbirina ana singeessina. Kun immoo mirga uumamaa naa kenname natti fakkaata. Lakkii kana sitti lallanaate hoo adaraa rabbii bilookina godha. Adaraa rabbii bilookina godha deema maasalaam. Jecha tokko hin barbaadu kanarratti fixeeraan. Guyyaa tokko arrabsu. Guyyaa tokko yoo mucaa kana arrabse ajaanan baalagee nama waalitti nan jedha. Guyyaa tokko gadi ba'ee yoonan arrabsuu miti. Waalaikum isaan jedhe balleessaa nana. Anaa miti ijoollee naannoo isaa rabbii jedhi dhiisi haadhan arrabsine jennaan Sumayyaa jalan jiraaman. Sumayyaa kottu jedhee ol galchee jira. Ijoollee naannoo isaa kan biraati miti. Dhalattuu obboleettii isaa naannoo isaatti dhufte. Ol galchee natu haadha kee akkana godhe achii baasee si hoosisee maal biiroo isaa si baasu waraabadheen jalaa deemee afaan qabadhe. Hawuzu billaa min shaytaan rajiim jedhee jalaa kute. Dhumeera. Bas. Ammarraa kaaftan namni tokko dhufee natti hin gaasina. Namni tokko fixeera jechuudha. Yoo ajandaa biraa qabaattan kottaa. Ani immoo akka isaan ta'uu waan hundaan dubbadhu. Mataa kanas. Hundi rabbitti kenname immoo deebi'anii haasa'amu jechuudha. Fixeera kalaas hilo fixeera. Yoo immoo wanta arrabse jiraate inni of na arrabsiisuuf ture. Akka shakkutti namoonni tokko iyyuu waan isin teessanii eeddanii arrabsee jennaan as akkaleette nutti matteetta jechuu jettan natti fakkeessaa hartamu. Nan didee yoo inni amatan arrabse. Sini galee. Abbaa abdii koo sessa kan taane jaalladhee. Inni maal xiyya? Amaan Abdallaa maal xiyya? Kan yaa jija isaati bulu. Ijoollee irratti dabalaa gorsa ijoollee luqee akka isaati akka jedhu godhee hajii fi inni ijoollee naaf kan biyyaa naaf dabaltu maal isaati? Maal na rakkate? Abbaa fedhe amma kootu cabsee biraa na argaan. Namni haga nama jalaa callisu qabu. Haga namaa obsanii jira. Haga nama sodaatanii jira. Sodaa osoo hin taane nama kabajuu nama eega inni kabajaa jite dikkii galchitee biraa dhoorkite nama tokko. Hai maali uummata doorsisuu bari haa doorsisu deeme malee ani maali namni tokko haga wal kabaju qaba. Yoo firraa ta'e si firraa taa'e jaa. Namni fitti sadii sun jiru yoo firraa ta'e si firraa taa'e jaa. Ani kabaja qabaachuu danda'u qaba ilmi namaa tokko. Ani nama akkaataa qabne wajjin as gubbaa taa'ee iyyuu hin barbaadu. Namni durseef kabajuu danda'u qaba. Yoo namni tokko si dhiifne ati akkatti firraa dhoorkisuu danda'u qaba. Jeelee maal akka inni barbaadu? Eenyuuf ifan taane? Galgalaa ganama nama doorsisuu maal ajandaas godhatee ani birii kardii teetiin na bira jira maarreetiin na bira shamarree doorsa namni waan akkasiitiin shamarree kanaa miti sigalee eenyu isaatu ofitti deemsu eenyu isaatu ajaja xiyyaamuu qabda waraana Yuukireen ibsee bira waraana xiyyaan si bobbaasaa minaan minjii ammas ajaa'ibaa miti isaaf jiraattaati. Nuti haasawaa xixiqqaa kana bira sadarkaa qabna. Moggaasii wajjin wajjin osoo hin dhaqqabnu nuti. Namni kabajaa qabaachuu danda'u qaba.
maal akka inni fedhu beekan. Eenyuuf galimee yaadni isaa kun isin warri isinii galee naa ibsaa meeyaati. Warra yaadni isaa naa galee attammee anaafis galchaa anaan waaf hin gadde. Ajaja xiyyaan bulu qabdan gisee jiru yoonii fi anaatu si jiraachisa jiru namni tokko maal sirraa barbaadame fakkeenya. Akkam jettaa? Namni tokko yoonii fi sirraa keenya akkam goota? Beekam godhe jettanii nama fakkeenyaaf akka nama tokkotti maal barbaada? Maal barbaadde jedhee gaafadde afaaniin akka nama tokkotti kabajaan keessaan dhaqee gaafadde maal barbaadde isheen achi booda ajaa'ibaan bulu qabda. Ijoollee inni olii jedha of takka nama jala yaatee bakka hundatti waa xaxaa. Anammoo waa'ee taphaarra jiru. Tapha natti hin argina jedhe. Hamzaaji salaam alaikum. Assalamu alaikum. Ma salamatan kan rabbiitiin kan jawabdu. Hamza. Maal si warri kaayiroo kun maaf akkasii sabdanii uummata kana achi girrii kana maaf baay'iftu? Maal sabne maal ergamtuu isaati mooti maanni? Warri kaayiroo gideetu maal? Girrii addas walloltu boris walloltu maani kan keessan? Akka ilmoo jechuudha. Eenyu warri garte? Eenyu warri garte? Yatiima guddatti yaade? Ina fuufta. Maal fuufta? Ina fuufta bakka. Maal fuufta? Eenyuuf hin ergameen ergamtuu yoo namni dhugaa isinitti hime ergamtuu maal ergamtuu jechuun hiiknimtisa. Ergamtuu jechuun namaatiin deemu daree maali ati gaafii natti na gaafattu? Maal beekta waa'ee kaaroorraa? Gaafii si gaafachuu barbaade waan bitattan keessoo bitattan kan nama dhuunfaa oonnis ol baatanii ollaanii irraani. Uummanni hundi sillaadha waan ta'eef anis ni odistan kun maali hundumti keessanuu miira keessa galtanii keessoo bitattanuu waliin. Keessoo bitattanuu waan waliin qabdan. Yoo namni keessan beele kam goota? Yoo namni keessoo hin beekne moo? Abbichi Oromoon akkas filatama dubbii marii akkamitti hiikkata waliin? Marii akkamitti hiikkata Oromoon? Yoo kam godhaan jirma yoo si taate? Hamza dhiifamaa wajjiniin al tokko yaada wayiin qabaan. Dhiifama naa godhitii isaarraa otoo hin ta'in yeroo baay'ee liibii si ilaaleera.
Haadhas walloltu, Boris walloltu, maal isin kun dabaloo itti moosin. Maal isin yeroo jaarsummaa kan dubbatamu online kan argisiisnu miti. Farhana Niti mara. Bosi warra argee kan dabne rabbosi no hojjetama. Maal fidda koy? Maal fidda? Maal fiduu dandeessa? Maal fiduu dandeessa laatumti? Ergamaa. Ofii keetiif ergamaa harta biyya Arabaa deemtee kaafti. Maali ati taphaqa eenyurraa bitam? Wanti reetii tunti maal dhuftee jite? Hargeetti waa osoo hargeen bee waan guddifannaa nama bira kaanii guddisanii akka yaasoo waan hin beekne mul'ate asii alba. Waan booda fiiguu teessu gisee namni gaafii isii gaafata. Waan akka eebbannaa bira keessee akkoon guddiftee hundaatu dhufee namatti waan jechuun barbaada. Waa namatti hin taane keenya. Lukkuu. Warri haa yeroo jaaban maal irraa beeku? Namni hargiyaa. Cibbaanii. Eenyuti waliin mana olaanaa kana? Dheedhii baabara. Maali immoo lukkuun akkana? Sanuu suuraa kabajamaa abbaa jifaadha haateeti. Loqodallee wajji wala loqoda jimaa dubbatee loqoda lafa kabajamtuu sanaa dubbata. Guddifannaa maatii nama bira keessee guddifte waayee. Ilmoon akkanaa ture ilmoo rimbiiti bara. Maaliif maarree bare hin beeku wala waan kanaa ta'e maarree reetti. Lammata bakka kanaa dhufe bakka sadarkaa deebisuu dandeessu dhaqi alba ijoollee. Reetti. Suuraa sanillee irraa kaase suuraa ta'e irra kaadhute lukku. Shabarbaari. Dhufteeni gasti ergattee bara akka nama haasawuu danda'u akka nama deebisuu danda'u lukitti. Asi baanima. Deebisaa hogga dhabde ni ceeta kara'ee. Hin beekina bakka hundattuu manuma fedhaa ta'u re'uma deebisaa baastee deebisaa wayii gaafatte sanatu deebisuu kan dandeenye akkas cibbaataa. Absi Ragina lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni rangkau tintit berarti ini. Orang yang jadi ni. Bara angasti erga saada hati. Afaan isa albamu miti afaan isa albamu gasti ergachuu isa kana ajaa'ibu. Warri kaayiroo maal dia. Waan raasaa jiru gasti jecha kan dhugu. Inni biiga deebisuu dadhabe lukkuu tana lukkuu. Sanuu suuraa baay'ee faayirra haatee itti waa bara kana nama ho'itu. Harargi dadhabnee jeemmaa seette. Lukkuu warra waa lukkuu haatee akkoon isaa akkoon guddifte akkoon guddifte wayii gartee. Amma waan akkanaa kana osoo agarte waan osoo buna dhodholootudha. Gaftii bakka hundatti erga dusiin adiima waan girrisaa akkana kana hunda gaftii argatti ol nagalchi amma fakkeenya marii wayii qabnaa galgala nama mubaarakaa ta'u manuma abbaa fi haa ta'u yoo akkana gaftii dalaga qabdee laattu waan asii lafatti deemu wanni isiin beekatti maaliin beektaa gastii nama
waan gaarii jirtanii jabaadhaa qofan siin jettu. Akkuma qoontii takkitti nyamaan qonni lukkuu wal geessisan. Ijoollee ijoollee muhtarama. Mana habbaadii akkanaa kana ol seentee ijoolleen gizee ati albaatu isheen ol seentee waan hin dhuguun dhagaa siira naaf ishee hojii arama qooddaa kanaan itti kan naaru. Marah udah berasa tadi me, marah tuh under itu. Barang tadi paling kena mana dah ya, tak kira pada nama artis. Oh, dah lagi deh, kan marafu kamu malah gasti nama ya deh. Anak di kuasa kami, bodoh mana beraja dah, ya orang tiba beres. Yolle lucu leksa halen deh, yolle gerte, namu sanggup dah. Tanam ni mang kena mali kurabe itu. Tanam ni arah mari mal rajrabe itu, mijiram. Yang orang itu kayaknya tahu nih, kayak kan ini cuma tuh. Akin jadi. Bodoh nada boleh kita rabat messenger. Messenger kan raji usually dia. Dawal temu. Dawalnya ada aji dia net tadi. Baka anu bodoh lah isi sabi. Isi aye baka bodoh sih wal. Suran tanah kami. Lah ya. Nanti aja casi panik. Welcome back to Wan Rafe tu imat ujan. Hamali imat jini be wali Wan Rafe tu imat ujan baka. Arsa sik Arsa Jechi kamal ti Sheikh Kamal, Wan Rafe bat Wan yang kita mengenai di Banten. Salam alaikum. Mani video tak mesti. Mani video. Harakan di singgoda di tengkuni at cari. Nuai bukan simple cari. King wazi marage yani dari kana ti dari shay king ni kaman jadi king Iman biji में नबी चढ़ा आते हो बनते हो वान राफे तो कफ इमत biji miskin tidak kabar jannani ni kuftati ni dari syaitan jadi taisha pun जोड़ने गुरुकुल जाना जोड़ने ग्रुप भी पूरते जोड़ से जाना अब ये wala isin o ita grupo isen tani ke sa dupat de bitani akana ma yaba to ko wala aye wala de ala to wate to bari tin la forza ni min anati sin adu ya
obboleeyyan kiyya suuta taraa naasaati rakkoo keessan fudhadhaa. Akkuma dhiirummaa keetiin akkas jettetti callisuudha malee ebeluun bilbile ebeluun akkanatti bilbilee asirratti booyu jiru jennaan isin daatawwan isin godhu beekne. Jaalattanii otoo hin taane giddi kamaan karoorri kee maal inni karooruma kee nutti mee karoorummaan kee maal inni ajaja fudhu dura jiraata deemsuudhaaf gareedha tiim Arabiyaa jira tiim Dubaayii jira tiim Kuwait jira tiim Kaayirootu jira tiimii kana keessa ati dhiibbattee ajaja kana fudhatu jechuun nama biyya ofii bulchetu gara biraatti harkaba tiim Suud Arabiyaa keessa maaltu dhiibee akkasii dubbachiifese tiim Suud Arabiyaa keessa akkam gala suni waan amma gareen sun akkanatti araan mallee beektu seera qabdi seeratti madda laal waraqaa qaba jettee akka beekte waan si ajaa'ibu keessaa ijoollee silaa wajjin abdiin nanageeffadhu abdiin jirullee abdiin jirullee mataan kan kee nanageeffadhu abdiin jirullee mataan kan kee rakkoo qabda ani ilma namaa kamiinuu sodaadhu addaata afoo taa'ee si himaa dhageeffadhu ilma namaa ni kabachiisu sodaadhu dhageeffadhu si himu guyyama jalqabaa guruppii inni nama ajjeesuu fi isaan keessa maaltu si galche Ada paten reeffadhu guruppiin keenya tokkummaa Oromooti malee guruppii nama ajjeesuuf kana si reeffadhu. Ayya maal keessa mari'attan? Guruppii san keessa maal mari'attan? Guruppii san keessa maalii mari'attan? Maalii mari'attan? Angkalli mana fakkaate tokko kolfi achi wala waan akkana baay'ee fi viidiyoo akkana dalaginaan jedhan daawwattoota fuuloo kuma dhibba qabda dalaginaan jedhan hayyeedha achi kaatee deebistee nama wayii natti argamisuudha waa xiqqoo barreessanii gara batiitii arrabsii dhufnaa agarsiisanaa jedhan akan kaatee karooti lagi beesi sinaan jiran barqurbii san amanni akkas ta'anii ajajni isinitti garuu guruppii kana natti fakkaatu garagalchi ol garagalchi isittu beeka waan isinitti dubbifne kenna hojira oolcha warra fudhanne immoo tarkaanfii isin irratti fudhannan salphatta Mahmud dubbatu laagaa guruppii kenna leechaasa Itoophiyaan ani dhageeffadhu waasi waan ani himuuf uummanni fakkeenyaaf amma abdiillee ni beeka hamzaallee ni beeka waan kana erga beekanirraa ammoo tuyyuu waan waliin seenan tokko gaarii takka amma fakkeenyaaf akkuma haati faatee jirte kana dubbii takka namni yeroo waliin dubbatu waan san yoo gartee ittillee fayyadamuu baate karaa gabaabaadhaan dhufee waan kana ani jarana hin dandeenye si waliin fiixaan gahuu hin dandeenye jedhee yoo keessaa deebi'e homaa rakkoo sitti mabiibi dubbii awwala ufumaa yeraatii seentee hamzaanillee ufumaa seenee ergasii yaada kee waan ati yaaddu san sirraa dhageeffadhee nama waan tokko sitti seenee yaada kee kana dhageeffadhee awwala akka nama si waliin dhaabatee fakkaadhee yoo duuban deebi'e wanti kun hagamta akka laalama fuuldura ta'u. Abdii kabajaadhaan itti himame amma dubbiin ofii miidiyaarra fide malee kabajaadhaan itti himame kabajama sanii yoo fudhatellee fudhate yoo hin fudhadhullee jedhe akkana rakkoo kanaati yoo jedhe dubbii dhugaati. Kaamsa ammoo ziyaada kana bashaleessa mana doorsifta irra bilbiltee obboleessa kiyya bar
kuni doorsisaa miti bar sitti muudha bar hima ana malee kun doorsisaa miti bar Ati mistira jabaa gadi ba. waan kana hin